Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee, kun qophii sagantaa xaabitaa kan torbeetti guyyaa gaafa sanbadduraa barumsa sagalee waaqayyoo fi kadhannaa fi faarfannaa fidatee ijoolleedhaaf kan dhiyaatudha. Kun egaa sagantaa keenya isa 5ffaadha. Sagantaa keenyaan eebbifamaa jirtu jenneetu amannaa. Har'as waaqayyo nu gargaaree sagalee waaqayyoo faarfannaa fi kadhannaa fidannee dhufneerra. Obsaatii nu dhaggeeffadhaa, waaqayyo immoo har'a nu barsiisa. Tolegaa utuu hin jalqabiin dura waaqayyoon walii wajjiniin kadhannaa kana dubbisaadhuma anaa wajjiniin kadhadhaa. Yaa waaqayyo, waa'ee guyyaa har'aa fi galatoomi. Araara keef gaarummaa keef galatoomi. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Hubannaa fi ogummaa nuuf kenni. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee waan anaa wajjiniin kadhattaniifi. Egaa waan torbee darbe baranne wal yaadachiisuudhaan sagantaa keenya jalqabnaa. Torbee darbe gaa yoo hin yaadattu ta'ee yoo sagantaa sanallee argine ta'ee dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Torbee darbe kan nuun barannee waa'ee Maariyaamiif Maartaa ture. Luqqisii nuti irraa baranne immoo Luqaas 10 lakkoofsa 38 hanga 42tti kan argamu ture. Egaa waa'ee Maariyaamiif Maartaa barannee turre. Waa'ee isaanii akka isaan gooftaa Yesuusiin mana isaaniitti affeeranii, yeroo affeeranii jedhan immoo Maartaan akka isheen gola keessaa jiruu hojjechaa turte, Maariyaam immoo akka isheen teessee Yesuusiin dhaga'aa turte barannee turre. Yeroo Maariyaam teessee Yesuusiin dhageessu, Maartaan immoo dhufteetu Yesuusiin maaliif obboleettii kootti himtuu naana gargaartu akka isheen jettee hin yaadattu jedhee namana. Yeroo isheen akkas jettutti Yesuus immoo dhiisii, ati baay'ee dhamaata, hin hammacamtaa, isheen garuu isa caalu filatteetti, filannoo ishee kana immoo eenyuyyuu jalaa fudhachuu hin danda'u jedhee akka inni Maartaadhaaf deebisee walii wajjiniin baranneetu turre. Egaa isa keessatti kan nuun barannee filannoo hundumaa caalu waaqayyoon dhaggeeffachuu, sagalee waaqayyoo taa'anii dhaggeeffachuu akka inni ta'e walii wajjiniin barannee turre. Egaa bara ijoollummaa keenya hanga dulluma keenyaatti yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo dhaga'uun ittiin jiraachuunis immoo akkam filannoo gaarii akka inni ta'e walii wajjiniin barannee turre. Sanagaa waan barattan irraa shaakaluu jalqabdaniitu jedhee namana. Har'a immoo waaqayyo nu gargaaree barumsa haaraa fidannee dhufneerraa, mee nu dhaggeeffadha. Hin yaadattu yoo ta'e torbee darbee hojii manaa godheen Maatiyos 7:24 hanga 27tti dubbisaa jedheen isiniif kennee ture. Egaa har'a kan nuti barannu hojii manaa keessanii torbee darbeeti jechuudha. Maatiyos 7:24 hanga 27tti. Egaa luqqisiin kuni achi keessaa kan fudhatamedha. Kun garuu seenaa waan ta'eef hunduma isaa asirratti hin barreessine sababii yeroodhaafi, garuu isin immoo dhaxxanii ofii keessaniif akkasiin booda dubbifattanan barbaada. Isa keessaa garuu luqqisii tokko fudhadheen isiniif dubbisa. Yesuus, egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessaa mana isaa dhagaarratti ijaarratetti hin fakkeeffamaa jedhe. Irraan deebi'a. Yesuus, egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaarratti ijaarratetti hin fakkeeffamaa jedha. Egaa kun dubbii gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatedha. Isin immoo meenaa dubbisaa takkaanan dhaggeeffadha. Tole,
Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa kanarratti hundoofneetu fakkii fudhadheeni yookiin fakkii adda addaatu jira. Fakkii sanarraan seenaa sana akka isiniif galutti isin barsiisa. Isin immoo na dhaggeeffadhaati. Har'a anis isinis ijaartoota warra ogeessa sana taanee akka nuun asii baanu abdiin qaba. Egaa dhaggeeffadhaa ijoollee qalbifadhaati. Mata duree nuti har'a irraa barannu ijaaraa ogeessaa fi ijaaraa gowwaa jenneetu walii wajjiniin baranna. Egaa ijaaroonni kun namoota mana ijaaranidha. Egaa tokko gowwaadha, tokko ogeessadha. Inni kam akka gowwaa ta'ee, inni kam akka ogeessa ta'e walumaa wajjiniin ilaaluuf jenna. Garuu waan tokkoon isin gaafadha ijoollee. Utuu gaafatamtanii isin ijaaraa isa gowwaa moo ijaaraa isa ogeessa ta'uu barbaaddu? Eeyyeegaa akkasin ijaaraa isa ogeessa ta'uun barbaadaa akkasin jettan abdii fi amantii guddaan qaba. Egaa waa'ee ijaartoota kana lamaanii walii wajjiniin baranna. Seenaa isaan isiniif seenessaa kan Maatiyos 7:24 hanga 27 irratti argamu. Egaa gooftaan Yesus guyyaa tokko namoota walitti qabeetu barsiisaa ture. Namoonni isa duukaa deemanii yeroo hundumaa baratu. Gooftaan Yesus yeroo barsiisu fakkeenya jireenya keessaa yookiin immoo fakkeenya ijaan argamuu fi gurraan dhaga'amu fuudheetu nu barsiisuu jaallata. Sababiinsaa nuti namoota biyya lafaarra jirruu fi waan argamuuf waan dhaga'amutti namoota qabamnu akkasumaan immoo nama hubannu waan akkasii nama hubannu waan taaneef yeroo baay'ee waanuma jireenya keenya wajjin wal fakkaatu keessaa fakkeenya fudhateetu nu barsiisuu jaallata Yesus. Egaa guyyaa kana Kiristoosii waa'ee namoota lamaa namoota mana ijaaran isa fakkeenya godhateetu namoota isaa wajjiniin jiran barsiisaa ture jechuudha. Akkas jedhe egaa Yesus. Ijaartoota lamatu ture jedhe. Ijaaraan inni jalqabaa lafa qotee dhagaa godheetu mana isaa ijaaree jedha. Akkuma argitan fakkii irratti ijaaraan kun lafa gadi qotee dhagaa jala kaa'eetu mana isaa dhagaa irratti ijaarratee jedhe gooftaan Yesus. Egaa mana yeroo isaan ijaaranii naannoo keessanii argitaniitu jedhee yaada lafa gadi qotaniitu dhagaa jala naqaniitu akka kanatti ijaaru. Kana jechuun dhaabbati manichaa akka inni jabaatu barbaadu jechuudha. Maaliif akka inni salphaatti hin jigneef. Egaa namicha asirratti argitan kun yeroo fudhatee dafqee karoorsee itti yaadeetu lafa biyyoo gadi qotee dhagaa walirra tuureetu mana isaa dhagaa sanarratti ijaarrate. Isin gaafa guddattanii mana keessan dhagaa irratti ijaarrachuu barbaaddu mini? Mana jabaa qabaachuu barbaaddu? Eeyyeeni. Egaa akkuma kana namichi kunis lafa qoteetu dhagaa jala kaa'eetu mana isaa kana haala jabaadhaan jabeesseetu lafarra gadi dhaabe. Egaa qilleensi adda addaa immoo waan jiruuf bokkaan hin dhufee, bishaanni lafarra guutee, bubbeen hin dhufee, obomboleettiin hin dhufee, kun hundumtuu gaafa dhufu mana kana dhiibe. Mana kana gaafa dhiibu namichichi dadhabee itti yaadee waan mana isaa dhagaa irratti ijaarrateef manni isaa jiguu dadhabe. Hin jigne inuma dhaabate manni isaa. Namatti hin tolu ijoollee. Amman akkasii qabaachuun barbaada. Egaa dhagaa irratti manni ijaarame salphaatti qilleensaa fi obomboleettiidhaaf bokkaadhaan hin kufuu lolaadhaanis hin jiguu jechuudha. Meen ilaalla ijaaraa isa tokko immoo. Ijaaraan inni tokko immoo baay'ee sin dhamaanee mana isaa cirrachuma yookiin ashawaasa jedhamu cirracha irratti mana isaa ijaarrate. Egaa akkuma argitan cirrachuma walitti qabeetu cirracharra dhaabeetu mana isaa akka kanaan ijaarrate. Manni kun jabaa isinitti fakkaataa ijoollee cirracha irratti ijaarame? Mee walii wajjin ilaalla waan manni kun ta'u.
Egaa akkuma mana sanaa qilleensi hin ka'ee, obomboleettiin hin ka'ee, bokkaan lolaan itti dhufee manni sun hin jige. Isa durii caalaarrayyuu fokkiseetu jigee jedha sagalee Waaqayyo. Egaa ijaaraa ogeessaa fi ijaaraa gowwaan warra kana lamaanii jechuudha. Ijaaraa ogeessi isa jalqaba dadhabee dafqee lafa gadi qotee dhagaa jala naqee mana isaa ijaarrate ture. Ijaaraa gowwaan immoo isa mana isaa cirracha irratti yookiin ashawaa irratti mana isaa isa ijaarrate sanaa isa gowwaan isa kanaa jedheetu gooftaan Yesuus seenaa kana isaanitti hime. Nama dhibagaa gooftaan Yesuus akkaataa mana itti ijaarrannu isarratti hundaa'eetu namoota kana waa'ee sagalee Waaqayyoo, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaan barsiisaa ture jechuudha. Maal jechuu isaati gooftaan Yesuus? Silagaa akkuma isinii dubbisee ture luqqisii keenya keessatti maal jedhe gooftaan Yesuus? Namni sagalee koo dhaga'ee hojiirra oolchu akka nama mana isaa dhagaa irratti ijaarrateetii jedhe. Kanaaf ijaaraan ogeessi sun isa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatee hojiirra oolchu isaan fakkeeffamaa jedhe. Ijaaraa gowwaan suni inni mana isaa cirracha irratti ijaarrate garuu nama sagalee Waaqayyoo dhaga'ee garuu ittiin hin jiraanneen fakkeeffamaa jedhe. Egaa fakkeenya kanaan Yesuus namoota barsiisaa ture. Egaa namni mana isaa dhagaa irratti jabeessee itti dadhabee ijaarratu ijaaraa ogeessadha. Namni sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatee ittiin jiraatu akka kanadha. Namni sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatee ittiin hin jiraanne immoo akka isa gowwaa sanaati. Rakkinni yoo dhufe mana isaa jalaa jigsa yookiin amantii isaa jalaa jigsaa jechuudha. Kanagaa seenaa macaafa qulqulluu keessa jiru yookiin namoota macaafa qulqulluu keessa jiran namoota lama fudhadheen isinitti agarsiisuu barbaada. Egaa gooftaan Yesuus baranni barsiisu keessatti namoota adda addaatu isaan dhagaa ture. Isa dhagaa ture. Warri jalqabaa namoota akka duukaa buutoota isaa, namoota dhugaadhumaan fayyuu barbaadan, namoonni akkasii gooftaa Yesuusiin dhaga'aa turanii. Adda biraan immoo namoonni biyya lafaas warri saba Israa'el keessaa hin taanes dhaggeeffachaa turaniiru. Dabalataan immoo namoonni warri abbootiin seeraa yookiin immoo seera macaafa qulqulluu jechuuti. Warri waldaa keessaa bulchan luboota bara sanaa jechuudha. Luboota kakuu moofaa jechuudha. Isaan faas Yesuusiin dhaggeeffataa turan. Warra mana qulqullummaa keessa hojjetu jechuudha. Egaa namoota adda addaatu dhaggeeffataa ture Yesuusiin. Yesuus Kiristoos yeroo ijaaraa gowwaa fi ijaaraa ogeessa jedhee fakkeenya fudhatu kana kan inni dubbataa ture waa'ee namoota isa dhaga'aniiti. Garee lamatu jira. Isin warra na dhaggeeffachaa jirtan keessaa garee lamatu jira jechuusaati. Gareen tokko ijaaraa gowwaadha. Gareen tokko immoo ijaaraa ogeessadha jedheetu saba kanatti himaa ture jechuudha. Maaliif immoo itti himaa ture? Hundumti isaaniiyyuu akka isaan ogeessa ta'aniif. Egaa namoota kana lamaan fakkeenya fudhanneetu jireenya isaaniirraa akkamitti akka isaan ijaarsa isaanii kana dhagaa irratti godhatanii fi akkamitti akka isaan hin godhanne seenaadhaan wal qabsiisneetu ilaalla. Egaa namoota baay'ee Kiristoosii wajjin deemanii barachaa turan keessaa tokko duuka buutoota Kiristoosidha. Duuka buutoonni Kiristoos waan Yesuus jedhee lafan buusan. Hin dhaga'uu hojiirra immoo oolchuu turan. Warra akka Phexros faa kuni, warra akka Yohaannis faa kuni waan gooftaan Yesuus jedhe hin dhaga'uu, dhaga'anii immoo fuudhaniitu jiruurra oolchuu turan. Isaan gaa yeroo sanaa mana isaanii dhagaa irratti ijaarratanii jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo bubbee dhufee obomboleetti yookiin bishaantu dhufe lolaa dhufe gaafa jedhu dhugaadhuma lolaasuma nuun arginu kana jechuusaa miti. Kana jechuunsaa bubbeen suni, bokkaan suni, lolaan suni rakkina jireenya namaatti dhufuun fakkeeffamaa jechuudha.
Egaa duuka buutonni Kiristoos waan inni jedhee dhaggeeffatanii hojiirra oolchaniiru siniin jedhee warra akka Phexros faa warra akka Phaawulos faa kuni waan Kiristoos jedhe hojiirra oolchaa turan. Egaa isaanitti rakkinni itti dhufe. Yeroo baay'ee rakkina keessa galanii turanii duuka buutonni Kiristoos. Yeroo baay'ee amantii keessan kana dhiisaa, wangeela lallabuu dhiisaa, Yesuusiin dhiisaa, ganaa jedhanii si'a baay'ee lolli guddaan jireenya isaanii irratti ka'ee ture. Mana hidhaa dhaqaniiru, amma du'uutti ga'aniiru, baay'een isaanii ajjeefamaniiru. Kun hundumtuu lolli adda addaa kun irra ga'ee ture. Garuu isa keessatti Yesuusiin hin ganne isaan jabaataniitu dhaabbatanii rakkina sana keessa darbaniitu gara mootummaa Waaqayyootti dhaquu danda'an. Maaliif? Duuka buutonni Yesuus sagalee Waaqayyoo dhaga'aniitu waan hojiirra oolchanii fi rakkina keessa darbuu danda'aniiru jechuudha. Egaa fakkeenyi namoota mana isaanii dhagaa irratti ijaarratanii duuka buutota Yesuusidha jechuudha. Rakkinni itti dhufe suni isaan hin jigsine, isaan hin raasne, amma dhumaatti dhaabataniitu gooftaa Yesuusii wajjiniin adeemani. Namooti lammaffaa as fakkii irratti argitan immoo warra luboota mana qulqullummaa keessa jiran sanadha. Yookiin immoo barsiisota seeraa jedhamu. Yesuusiin baay'ee dhaga'u kan isin dhibu. Yesuus gara inni deeme hundumaatti hin deemu. Gaaffiin gaafatuuni maaliif akkas jette, maaliif akkas goote jedhanii isa gaafachuun jaallatu. Dubbii Yesuus jedhe akkuma duuka buutota isaa warri barsiisonni seeraa kunis dubbii Yesuus jedhe dhaga'aniiru. Garaagarummaan isaa garuu waan inni jedhe dhaga'anii jiruurra hin oolchine. Egaa isaan akka namicha mana isaanii, mana isaa cirracha irratti ijaarratee sanadha jechuudha. Sababii kanaaf namoonni kun amantiin isaanii baay'ee raafame, baay'ee jeeqame, hammeenyi garaa isaaniitti galee, hinaaffaan garaa isaaniitti galee gooftaa Yesuusiin dabarsanii kennanii amma ajjeesisuutti, amma fannifamuusaatti isa ga'anii jechuudha. Hin fayyiinis hafanii jechuudha. Waaqayyo nu haa oolchu. Egaa abbootiin seeraa yeroos macaafa qulqulluu keessa turan warri Yesuusiin duukaa deemanii dhaggeeffachaa turan garuu kan isaan dhaggeeffatan ittiin fayyuuf utuu hin ta'in Yesuusiin ceepha'uuf kanabbade sanabbade jedhanii dubbachuuf ture. Egaa isaan akka nama mana isaa cirracha irratti ijaarratee amantiin isaanii jalaa jigee jechuudha. Yesuusiin hin amaniin hin fayyiin hafanii jechuudha. Egaa kun fakkeenyumaan macaafa qulqulluu keessaa fudhadhee isin barsiisuu yaaledha. Yaadadhaa duuka buutonni Yesuus garuu dubbii isaan dhaga'anii hojiirra oolchanii kanaaf akka mana dhagaa irratti ijaarame amma dhumaatti rakkina hundumaa obsaniitu gara mootummaa Waaqayyootti dhaqan. Amma du'anitti, amma reebamanitti fakkii silaa irratti isinitti agarsiiseera. Amma hidhamanii mana hidhaa keessatti garafamanii dhiiganii miidhamanitti amma beela'anitti amma rakkatanitti rakkinni sun hundumtuu gaafa irratti ka'ee jabaatanii dhaabachuu danda'ani akka mana dhagaa irratti ijaarame. Egaa ergaa kun nuuf har'a anaaf isiniif qabu maalinni sagalee Waaqayyoo yeroo dhaggeeffannu ishuma dhageenye xiqqoo sanaa hojiirra oolchuu qabna. Hojiirra yeroo oolchinu kana amantii keenya ijaarrachaa jabeeffachaa deemnaa jechuudha. Rakkinni yoo gara jireenya keenyaatti dhufe, lolli adda addaa yoo jireenya keenya irratti dhufe, jabaannee madhaabannee Yesuusii wajjin deemna malee hin kufnu. Yoo garuu sagalee Waaqayyoo dhageenyeen goonu ta'ee rakkinni wayii yoo dhufe hin kufna salphaatti. Kanaaf gargaarsa Waaqayyootiin, ayyaana Waaqayyootiin anaaf isin kan nuun gochuu qabnu dubbii Waaqayyoo hin dhageenya, isa dhageenye immoo hojiirra oolchina. Yeroos mana keenya dhagaa irratti ijaarranna. Yeroo dhagaa irratti ijaarrannee jennu rakkinni adda addaa immoo yoo nutti dhufe nun kuffisuu jechuudha.
Shaakalli nuti jireenya keenyaaf qabnu waan dheeraa miti. Sagalee Waaqayyoo isa dhageenyu haa shaakallu kan jedhudha. Egaa ijoollee yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenyu hundumti keenya haa shaakallu, hojiirra haa oolchinu. Waaqayyo immoo nu gargaara. Garuu humna keenyaan, jabina keenyaan waan hin dandeenyeefi Waaqayyoon humna isaa, jabina isaa akka inni nuuf kennu kadhanneetu isa booda waan Gooftaan nu barsiise shaakaluu hin dandeenya. Tole egaa ijoollee muuziqaa garuu hin qabu, faarfannaa kanan isiniif faarfadha. Aan mana koo dhagaarrattaan ijaarradha, dubbii Yesuus dhaga'een ittiin jiraadha. Bubbeef bokkaan mana koo na jalaan jigsu, jajjabaadha homtuu isa hin raasu. Aan mana koo dhagaarrattaan ijaarradha, dubbii Yesuus dhaga'een ittiin jiraadha. Bubbeef bokkaan mana koo na jalaan jigsu, jajjabaadha homtuu isa hin raasu. Baartonni si dhagaarratti ijaarratanii, rakkinaa fi dhiphina hundaa obsanii, wangeelaafis gatii guddaa kafalanii, amantiitti hamma dhumaatti dhaabatanii. Baartonni si dhagaarratti ijaarratanii, rakkinaa fi dhiphina hundaa obsanii, wangeelaafis gatii guddaa kafalanii, amantiitti hamma dhumaatti dhaabatanii. Namni gowwaan cirracha irratti ijaarrate, dubbii Gooftaa dhaga'ee takkaan dagate. Bubbeef bokkaan mana isaa jalaa jijjigsee, kufaatiinsaa kan durii caalaa fokkisee. Namni gowwaan cirracha irratti ijaarrate, dubbii Gooftaa dhaga'ee takkaan dagate. Bubbeef bokkaan mana isaa jalaa jijjigsee, kufaatiinsaa kan durii caalaa fokkisee. Aan mana koo dhagaarrattaan ijaarradha, dubbii Yesuus dhaga'een ittiin jiraadha. Bubbeef bokkaan mana koo na jalaan jigsu, jajjabaadha homtuu isa hin raasu. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een gammadeera, baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Egaa faarfannaan kunis, sagaleen Waaqayyoo kunis waa isin barsiisaa jedheen abdadha. Egaan itti fufnee kadhannaa abbaa keenyaa walii wajjiniin kadhanneetu sagantaa keenya kara xumuruutti adeemna. 1, 2, 3. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya har'aa nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu qorumsatti nun galchiin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Dhaabbati an galateeffachuu barbaadu Good News Production International and College Press Publishing Co kan jedhamudha. Namni artistiin asin maqaasaa asirratti argitanii nama fakkii kana kaasee bilisaanii barsiisa sagalee Waaqayyoof kennudha. Namoota kana galateeffachuun barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisu naaf jedhaanii Waaqayyo sana eebbisuuti.